Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkoon ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu. Waaqa yeroo kanaan nu ga'eef kabajniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Har'a iddoo kana taa'ee wantoota dubbatu keessaa inni tokko waa'ee chaanaalii kanaati. Chaanaaliin Daandii Tuub jedhamu kun dhiyeenya kana kan baname yoo ta'u, sabiskiraayibiin isaas gadaanaa, sheeriillee hin qabu. Akka faana dhaabbattan asumaan gamanumaan isin beeksisaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, sheer waliif gochuudhaan akka gara Daandii Tuub dhuftanii barnoota wangeelaa, faaruu, walaloo akka irraa barattan, faaruuwwan haaraa ba'an yuutuubii kanarraa argachuu dandeessu isiniin jecha. Kallattiimaan waan isinitti himu keessaa inni tokkoof inni guddaan jedhee yaadu, namoonni iimeelii qabdanii yuutuubii illee hordofaa jirtan isa ta'uu kan hin hordofne Daandii Tuub yuutuubii haaraa kana ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hundi yuutuubii kana akka nu jajjabeessitan, yuutuubii kana bira dhaabattanii yaada keessan illee kan koomentii akka nuuf gootan, namoonni iimeelii qabdan yuutuubii kana sabiskiraayib gochaa, namoonni iimeelii hin qabne kanachuudhaan yuutuubii kana gara fuulduraatti akka jabeessitan kabajaan isin gaafadha.